Usuman kaameraa koo qabadhee imala qajeelaa jirutti waan qalbii na hate tokko arge. Bishaan lafarra diriiree akkasumas mukkeen magariisummaa uffatan arge. Maarree itti goreen daawwachuu jalqabe. Bishaan kanarratti allaattota garagaraatu wal ga'ee jira. Akkasumas ilbiisonni garagaraas achi keessatti wal horanii jiru. Wantoonni kunniin allaattotaa fi ilbiisonni kun jireenya isaanii guutuu waan sooratan bishaan kana keessaa riskii isaanii waan ilallabeef argatu. Maarree bishaan kun baay'ee murteessaa. Dhala ilma namaatiif akka malee murteessaadha. Osoo bishaan hin jiraanne waan dachee kanarratti uumamee cufti jiraachuun rakkoodha. Mukkeen amma magariisummaan agartan kunis jiraachuun rakkoodha. Bishaan yeroo xuraa'aan faalamu qulqulleessuun baay'ee barbaachisaadha. Bishaan jireenya ilma namaarra darbee dukkana keessatti akka nafne madda elektiriikii ta'ee kan ifa nuu kennuudha. Ilbiisonni yeroo nu xuraa'aan bishaan kana faallu as keessatti du'anii kanneen bishaan kana daran akka faalamu taasisa. Bishaan kun immoo yeroo qaama namaatti dhufu dhukkuba addaatiif nama saaxila. Kanaaf kana qofaa miti namoonni yeroo boqonnaa isaanii bidiruu fudhatanii irra dhangala'u. Maarree hanga sagantaa biraatiin wal agarrutti horaa bulaa leebanaa kuni Gadaa Hundeeti.